Ashamar kafune akam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gongommii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gongommii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gongoma, walitti maal gongoma, akka biyya keenyaatti guyyaarraa maaltu gongomama wal kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti na waliin turaan affeerraa kooti. Egaa qophii gongommii qorataate biyya keenya keessatti qaamota mootummaatiin uummata irratti dhiibbaa raawwatamu qabadheen bakka tokkotti karaa qophii gongommiitiin Horni Miidiyaa irratti isiniif dhiyeessa. Marree isinis miidiyaa kana like subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gongommiin koo tokkoffaa gaa keessumaa Oromiyaa keessatti akkasumas immoo biyyoota ollaa Itoophiyaa irratti keessumaa uummata Oromoo bakkeewwan garaagaraa jiran irratti dhiibbaa raawwatamu qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Isinis hanga xumura qophii kootti immoo na waliin tura. Qabxii koo tokkoffaan keessumaa gaa lammiileen Itoophiyaa Jibuutii jiraatan gaa yeroo dheeraaf dararaa guddaa argaa turan hanga guyyaa har'aatti gaa furmaanni dhabuun isaanii immoo keessumaa gaa uummata Oromoo achi keessa jiraniif rakkoo guddaa ta'eeti jira jechuudha. Kana irratti gaa uummanni Oromoo yeroo dheeraaf yookaan achi keessatti dhiibbaa mootummaa achirra jiruuti yookaan immoo lammiilee Jibuutii achi keessa jiranii dhiibbaa uummata Oromoo irra ga'u gaa daran hammaachaa dhufuu irraa kan ka'e gaa ammas yaaddoo guddaa keessa akka jiran dubbatachaati jiru jechuudha. Kanaaf gaa yeroo darbe poolisiin Jibuutii uummata Oromoo yookaan ijoollee Oromoo lama qabdee turuun ni yaadatama. Kanas dubbachaa turuun koo ni yaadatama jechuudha. Kanaaf gaa yeroo dheeraaf erga hidhamanii booddee guyyaa har'aa gaa ajjeesamanii jiru jechuudha poolisiin achiitiin. Kanaaf gaa uummanni Oromoo bakkeewwan garaagaraa jiran lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiraatan keessumaa lamma Oromoo yookaan Oromoo warreen ta'anidha jechuudha. Jibuutii keessa baay'inaan kanneen jiraatan sabaan Oromoo warreen ta'an jechuudha. Kanaaf gaa uummanni Oromoo bakkeewwan garaagaraa jiru lammiilee Oromoo Jibuutiif rakkina guddaaf dararaa guddaa argaa jiraniif habarmannuun dhaamsa kooti. Kanaaf yeroo dheeraa himachaa turan yookaan immoo irra deddeebiin uummanni Oromoo akkasumas immoo mootummaa akkasumas imbaasiin achi jiru bakkeewwan garaagaraatti gaa irra deddeebiin biyya isaanii galuuf eeyyamamaa ta'anis gaa gama mootummaa yookaan gama imbaasiinis furmaata argachuu akka hin dandeenye dubbatachaati jiru jechuudha lammiileen kuni. Kanaaf gaa yeroo dheeraa booda erga mana hidhaa turanii ijoolleen lama guyyaa har'aa poolisii achiitiin ajjeefamanii jiru jechuudha. Kanaaf gaa uummanni Oromoo bakkeewwan garaa jiran gaa uummata Oromoo Jibuutii jiraniif sagalee haa taanuun dhaamsa kooti. Qabxii sataanutu yeroo darbu gaa rakkoolee keessumaa Oromiyaa keessatti gaa sababii ogeeyyiin fayyaa gaa bakkeewwan garaagaraatti hiriira bahanii turuun ni yaadatama jechuudha. Kanaaf guyyaa torba kennameef keessatti bakkeewwan garaagaraatti gaa rakkinni guddaan amma argamaati jira. Keessumaa dhukkubsattoota yookaan wal'aanamtoonni bakkeewwan garaagaraa hospitaala deemanii sadarkaa dooktarrii hojii dhaabuurra waan ga'eef bakkeewwan garaagaraatti rakkina guddaa akka argaa jiranii argamaati jira. Kanarratti gaa kaabinoonni bakkeewwan garaagaraa jiran sadarkaa aanaa hanga sadarkaa godinaatti ofii isaanii yeroo isaan daa'imman talaallii kennaniifillee argamaati jira jechuudha. Kun gaa rakkoo gama mootummaatiin keessumaa sababii qaala'insa jireenya Itoophiyaa keessatti mudatee fi doktoroonni yeroo isaan miindaan nu dabalaa jedhan gama mootummaatiin miindaan dabalamuu dhiisuun isaa bakkeewwan garaagaraatti ogeessi fayyaa akka hojii dhiisuuf illee rakkina guddaa ta'eeti jira jechuudha. Kanaaf muummee ministeera Itoophiyaa illee yeroo isaan doktoroonni gaaffii kana gaafatan gaa jechan taane yeroo isaan amma dubbachaa jiraniif akkasumas immoo konkolaataa barbaaddu yoo ta'e 3-4 bitattanii mana keessan fuuldura dhaabbachuu dandeessu kan jedhu gaa muummee ministeera Itoophiyaa gidduu kana dubbachanii turoon immoo ijoo dubbii ta'eera jechuudha. Kanaaf gaa doktoroonni bakkeewwan garaagaraa jiran hojii dhaafuu fi akkasumas immoo warreen kaan hidhamaa akkasumas immoo riqaanis doorsisamaa akkasumas immoo gaa bakkeewwan garaagaraatti dhiisaniiti jiru jechuudha. Hojii kanaaf furmaan Itoophiyaa keessatti keessumaa gama doktorootaatiin argamuu fi hin dandeenye yookaan gaaffiin isaanii deebi'uu dhiisuun isaa immoo hojii doktoroonni akka dhiisaniif sababii guddaa ta'eera. Kanaaf gaa keessumaa bakkeewwan garaagaraatti gaa kan Oromiyaa keessatti keessumaa akkasumas guutummaa biyya keenya keessatti raawwatamaa jiru haala yaaddoo guddaa ta'ee jira jechuudha sababii qaala'insa jireenyaati. Kanaaf gaa ogeessota dabalatee barsiisonni silaas yeroo dheeraa gaaffii gaafatan gaa keessumaa gaaffiin barsiisota illee deebii argachuu hin dandeenye. Kanaan dura yeroo barsiisonni gaaffii gaafatan sana keessatti barsiisaa gahaa qabna waan ta'eef ammas doktoroonni yeroo isaan gaaffii miindaan nuufaa dabalamu yeroo isaan iyyannaa yookaan gaaffii isaanii yookaan hiriira bahanii biyyoota garaagaraa Filipiinsi akkasumas immoo biyyoota Hindii dabalatee bakkeewwan garaagaraatiif illee wal'aansifachuu dandeenya uummata keenya kan jedhu gaa gama muummee ministeera Itoophiyaatiin dubbatamaa jira jechuudha. Garuu gaa biyyoonni garaagaraatiif warreen doktoroonni dhufan yookaan ogeeyyii fayyaa dhufanii miindaa hojjettoonni mootummaa Itoophiyaa ittiin hojjechaa jiran kanaan hojjetu kan jedhu gaa gaaffii hunduma keenyaati. Kanaaf doorsisni kun ammas keessumaa ogeeyyota fayyaa akkasumas barsiisota irraa waan dhaabbateen fakkaatu gaaffiin isaanii yookaan dhugaa isaanii duubatti ukkaamsamee otuma jiruuti gaa bakkeewwan garaagaraatti hidhaa guddaan yookaan dararaa guddaan irra jira.
amma immoo dararuudha yookaan hidhuudha darbee gaa dooktara tokko kun akkuma suurarraa argaa jirtanii rasaasaan dhahameeti jira jechuudha. Kanaaf yeroo jalqabaaf mootummaan dooktara rasaasaan dhahame jedhamee illee yerootti galmeeffamuuf jira jedhamaati jira. Kanaaf yeroo jalqabaaf gaa ogeessa fayyaa rasaasaan dhahuun kun gaa mootummoota darban irraa waan baratamaa miti. Yeroo dhiyootti garuu bakkeewwan garaagaraatti dooktara dhahuun kun akkasumas yeroo jalqabaaf immoo guyyaarraa dooktara gaaffii isaan dhugaa gaafataniif rukutameeti jira akkuma suurarraa argaa jirtan jechuudha. Kanaaf dhahumsi kun yookaan immoo rasaasaan dhahuun kun egaa isa kanarratti qofa waan dhaabbatu hin fakkaatu. Kanaaf gaaffii gara fuulduraatti gaafatamoo jiraate akkasumas doorsamuu akkasumas hidhamuutu baay'ata jechuudha. Kanaaf barsiisota dabalatee akkasumas ogeeyyii fayyaa gaaffiin isaanii hanga ammaatti furmaata dhabuunsaa immoo Itoophiyaa keessatti yookaan guutummaa biyya keenya keessatti qaala'insaa jiraatu malee hojiin akka dhaabatu yookaan diinagdeen akka gadi bu'uuf immoo mootummaatu irratti hojjetaa jira kan jedhamutu jira jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan ammas gama barsiisotaa fi gama ogeeyyii fayyaatiin Itoophiyaa keessatti mudachaa jiru daran isa duriirra waan caalaa dhufe fakkaata jechuudha. Isattaan nuti yeroo darbu Tigraay keessatti uummanni Tigraay guyyaarraa hiriira bahaa turuun ni yaadatama jechuudha. Kanaaf Tigraay keessatti ammas rakkoo guddaa waggoota lamaa keessatti keessumaa erga muummee ministeera Itoophiyaa yookaan mootummaa federaalaa fi warri Tigraay keessumaa abuuntaa hojirraa lolli gaggeeffamaa ture hanga ammaatti doorsisaa ta'u yeroo dhiyoos immoo nagaan bu'ee waggoota muraasaaf haa hojjetamuyyuu malee marsaa biraaf Tigraay keessatti rakkoon uummanni argaa jiru ammas itti fufeeti jira jechuudha. Keessumaa hiriirri guyyaarraa bahame Tigraay keessatti wayyaanee irrattidha jechuudha yookaan immoo abuuntaa warreen Dr. Gabrasam Gabrumkaal faarratti dhaadachuuf yookaan immoo isaan irrattidha jechuudha. Hiriirri kun kan ba'e kanaaf Tigraay keessatti rakkoo guddaan ammas gama abuuntaatiin dhufaa jiru uummata Tigraay yaaddoo guddaa keessa akka gashee jiru argamaati jira jechuudha. Kanaaf gara deddeebiin keessumaa Jeneraal Taaddasee Warradee yeroo dhiyootas gara Tigraayitti imalee booddee qorumsi guddaan isaan mudachaa akka jiruu fi akkasumas immoo waa'ee lafa Tigraay akkasumas marii Viiktooriyaa dabalatee hanga ammaatti hojiitti hiikamuu hin dandeenye. Kanaaf rakkoo guddaan ammas gama hooggantoota Tigraay imalan kana mudachaati jira jechuudha. Keessumaa immoo gareen Dr. Gabrasam Gabrumkaal mootummaa achi deemu kana yookaan immoo mootummaa yeroo ta'e muummee ministeera Itoophiyaa muudee gara Tigraayitti ergu kana qorumsi guddaan isaan mudachaati jira jechuudha hanga ammaatti. Kanaaf Geetaachoo Raddaa waggoota lamaaf qorumsa guddaa argee erga barri yeroo isaa yookaan barri aangoo isaa erga dhume obbo Geetaachoo Raddaa erga fixee booddee immoo Jeneraal Taaddasee Warradee gara achi imalee turuun ni yaadatama. Kanarratti isas qorumsi guddaan isaan mudachaa jira. Amma guyyaarraa immoo uummanni garee abuuntaa irratti yookaan mormii gaggeesseeti jira jechuudha. Kanaaf aangoo mataa isaanii fayyadamuuf jedhanii Tigraay keessatti uummata Tigraay rakkoo guddaa dararaa guddaa argaa geessisaati jiru jechuudha hanga ammaatti. Kanaaf uummanni Tigraay guyyaarraa garee Dr. Gabrasam Gabrumkaal irratti hiriira gaggeessee jira yookaan mormii gaggeessee jira jechuudha. Yeroo darbe Dr. Gabrasam Gabrumkaal boordiin filannoo biyyaalessaatiin beekamtii keenya nuun deebisan taana wanta hamaatu dhufuuf jira kan jedhu doorsisee turuun ni yaadatama. Egaa boordiin filannoo biyyaalessaas gaggeessee turu yookaan haqee turuun ni yaadatama. Kanaaf wanti hanga ammaatti ta'ee jiru garuu uummanni Tigraay yaaddoo guddaa dararaa guddaa argaa jiru guyyaarraa immoo hiriira isaa abuuntaa irratti gaggeessee yookaan mormii gaggeessee jira jechuudha. Kanaaf Tigraay keessatti yaaddoon akkuma jirtu gara fuulduraatti immoo yaaddoon kun maaliin akka xumuuramu walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Qabxiisataa nuti yeroo darbu Oromiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraatti keessumaa giddu gala keessatti bakkeewwan garaagaraatti lola gaggeeffamaa jiru uummanni dararaa guddaa argaatii jira jechuudha hanga ammaatti. Kanaaf loltoota waraana adda bilisummaa Oromoo dabalatee keessumaa faannoonis bakkeewwan garaagaraatti uummata Oromoo irratti dhiibbaa geessisaa akkuma jiru gama waraana adda bilisummaa Oromoo fi gama raayyaa ittisa biyyaatiinis uummanni qeef qabeenya isaarraa buqqa'uun kun waan dhaabbatee hin fakkaatu. Kanaaf bakkeewwan garaagaraatti illee sadarkaa boqqolloo hin facaasinaa waraana adda bilisummaa Oromoo keessa qubata kan jedhu gama mootummaatiin adeemsifamaatii jira jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan ammas Oromiyaa keessatti sababii waraana adda bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaatiin namoonni nagaan bakkeewwan garaagaraatti miidhamaa akka jiran akkasumas immoo qe'ee isaanii gadhiisaa akka jiranii fi hidhamaallee akka jiran argamaati jira jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan ammas gama waraana adda bilisummaa Oromooti waggoota muraasatti asitti mudachaati jiru dhiibbaa gama raayyaa ittisa biyyaatiin uummatarra gahummoo daran hammaachaa dhufeera jechuudha. Kun hundi sababii waraana adda bilisummaa Oromooti jedhameeti jechuudha. Kanaaf waraana adda bilisummaa Oromoo isintu nyaachisa isintu dhobaasa isintu mana bushaa jedhamee raayyaan ittisa biyyaa bakkeewwan garaagaraatti uummata rakkisaa turuun ni yaadatama jechuudha. Amma immoo bakkeewwan garaagaraa keessumaa giddu gala dabalatee waraana adda bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti kan gaggeeffamaa jiru uummata daran akka miidhaa jiruuf akkasumas immoo lubbuun namoota hedduu darbaa akka jiru argamaati jira. Kun immoo uummata Oromoo biratti yaaddoo guddaa geessisaati jira jechuudha. Kun immoo furmaanni isaa yookaan immoo lolli isaan gidduu jiru yoom akka dhaabbatu waliin isaa baramuu dhiisuun immoo uummata Oromoo biratti yaaddoo guddaaf dararaa guddaa yookaan qabeenya gadhiisee yookaan qeessa gadhiisee baduuf dirqama itti ta'eeti jira jechuudha. Kunis furmaata dhabuunsaa yookaan walitti dhaadachuu waraana adda bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa
jidduu jiru kuni yoom furmaata argata yookaan immoo dhuma argata kan jedhu hunduma keenyaaf gaaffii ta'eeti jira jechuudha. Dhumarratti egaa gidduu kana egaa sooshaal miidiyaa guyyaa kaleessa irraa hanga guyyaa irraatti egaa sooshaal miidiyaa kanarra deemaa kan jiru suurri asirratti argaa jirtan kuni keessumaa egaa abbootiin keenya egaa sadarkaa dhaloota yookaan immoo alchanii kan illee ijoollee isaanii akkaataa isaaniitiin guddifatan egaa bakkeewwan garaagaraatti haala adda ta'e haa ta'u malee namni suura irratti argaa jirtan kun egaa qoraan baatee inni akkasitti dhaabbatee jiru kun egaa keessumaa egaa akkuma argaa jirtan suura irratti egaa kun wanta soba hin qabne yookaan immoo wanta dhugaa akka ta'e argamaati jira. Kanaaf dararaa maatiin keenya ittiin dhaloota guddisan yookaan ittiin ijoollee isaanii guddifatan kun egaa akkuma argaa jirtan kun haalaan kan nama gaddisiisudha. Kanaaf suurri gidduu kana egaa guyyaa kaleessa irraa kaasee egaa sooshaal miidiyaa kanarra naanna'aa jiru kana hundumaa yookaan immoo namoota hundumaa birattii fi akkasumas immoo namoota uummata Oromoo bira gahee jedhamee yaadamu keessatti egaa gadda guddaa itti dhagahame yookaan laphee namaa kan nama cabsudha jechuudha. Kanaaf egaa namichi kun gargaarsa akka barbaadullee dubbatachaa turuun ni yaadatama sooshaal miidiyaa kanarratti. Kanaaf uummanni Oromoo bakkeewwan garaagaraa jiran nama suurarraa argitan kana yookaan immoo amma bakkeewwan garaagaraatti yookaan immoo aadaan bakkeewwan garaagaraa haa ta'u iyyuu malee dhiirri qoraan baate yookaan qoraa gurguruun kun egaa waan baratamaa dhufe miti yookaan immoo dubartootadha jechuudha. Irra caalaa kan qoraan baate yookaan immoo dhala isaanii guddifatu kun egaa dhiirarraati yeroo jalqabaaf egaa qoraan gurguree dhala isaa yookaan immoo ittiin jireenya isaa kan gaggeeffatu kun yeroo jalqabaafidha jechuudha. Kanaaf bakkeewwan garaagaraa namoonni jiran egaa nama suurarraa argitan kanaaf namoonni isinitti dhagahame yookaan namoonni bu'aa bahii jireenyaa argitan yookaan eebuu yookaan beeluu argitanii nama suurarraa argaa jirtan kanaaf akka gargaartan yookaan immoo akka bira dhaabbattan dhaamsa kooti. Maaliifi wanti namni tokko jaallatee gidiraa yookaan immoo jaallateen dheebotu jaallatees immoo nyaata hin dhabu. Kanaaf rakkinni kan nama gogu hin beeka waan ta'eef rakkinumaaf kan ta'edha kan namichi kun qoraan baatee akkasitti jireenya isaa gaggeeffachaati jiru. Kanaaf gaa namoonni biyya alaas ta'e biyya keessa jirtan namoonni isinitti dhagahame yookaan namoonni jireenya beektanii namoonni immoo rakkina argitaniittanii fi namoonni rakkina hin argines namoonni immoo oromummaa keessaniif quuqamtanii nama Oromoo ta'e kanaaf yookaan nama qoraan baatee akkasitti jireenya isaa gaggeeffatu kanaaf gaddinee uummanni Oromoo bakkeewwan garaagaraa jiraatan namicha kana gargaartanii jireenya amma jiraatu kana keessaallee baastanii yookaan immoo jireenya dhuunfaasaa yookaan immoo jireenya ittiin nyaatee buluu danda'u akka gootan yookaan immoo jireenya isaa akka fooyyistanii fi kan jedhu dhaamsa kooti. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin kun guyyaa guyyaarraa kanan gammaatti daawwattoota ture qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Lalisaa Dhaabaati. Qophii kun guyyaa biraan walitti deemtu immoo qophii Horni Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.